Waraanni waliinii mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa keessatti adeemsifamaa jiruu fi jireenya uummataa gaaga'uu waan itti fufeef waraanichi dhaabbatee mariin nagaa akka itti fufu gaafatamaa jira. Mariin nagaa marsaa lammaffaa baatii sadaasaa keessa torbaan lamaaf Taanzaaniyaa Daar es Salaam keessatti adeemsifamaa ture waliigaltee malee goolabamuu hordofee kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaa qaama marii dide gara mariitti deebisuuf tarkaanfii fudhataa jira jedhe. Ibsa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kana booda godinaalee akka Arsii, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Bunnoo Baddallee, Shawaa Kibba Lixaa fi Shawaa Lixaa keessatti namoonni nagaa dhibbaa ol loltoota mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Mariin araaraa marsaa lammaffaa ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti baatii sadaasa darbe keessa adeemsifamee tureen dararaa waraana Oromiyaa qofa otoo hin taane rakkoo nageenyaa fi tasgabbii Oromiyaatiif furmaata fida jedhamee eeggamus hin milkoofne. Uummanni Oromoo kan waraana kana gaaga'ama hamaa mudate waliigalteen xumuramuu marii kana abdiin eegaa turus qaamoleen lamaan waliigaluu dhabuun gargar bahuu ibsani. Waraanni bilisummaa Oromoo carraan seena qabeessi uummata keenyaa rakkoo waraana keessaa baasuu danda'u ejjennoo mootummaatiin gufate yoo jedhu mootummaan gama isaatiin mariin fedhii aangoo waraana bilisummaa Oromoo dhiyeesseen gufachuu. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa haala waraansa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee ibsa baaseen qaama marii araara dide waraanaan dirqisiifnee gara mariitti deebisuuf tarkaanfii irratti fudhatamaa jira jedhe. Mariin nagaa akkuma adeemsifamuu jalqabeen gama mootummaatiin haleellaan waraana Oromiyaa keessatti itti fufe. Gufachuu marii araaraa booda Arsii, Aanaa Jajjuu, Martii, Shanankooluu, Xiijoo fi Diigaluu, Sirka, Roobee Diidaa, Arbaa Gugguu, Heeban Arsii, Baalee Agarfaa, Bunnoo Baddallee, Aanaa Daboo Hannaa fi Cawwaaqaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, aanaalee garaagaraa keessatti waraanni bal'aan adeemsifamaa jira. Waraana qaamolee lamaan gidduutti adeemsifamu hordofee gaagaamni lubbuu fi qabeenyaa hawaasa nagaa irratti loltoota mootummaatiin raawwatamaa jira. Ibsa kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa booda godina Arsii, Horroo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Bunnoo Baddallee, Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaa keessatti namoonni nagaa dhibbaa ol miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin himata WBO deeggartan jedhuun ajjeefamanii jiru. Manneen dhibbootaan lakkaa'aman qubsuma waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun gubamanii jiru. Dararamni uummanni keessa jiru kun xumura akka argatuuf uummata dabalatee qaamoleen idil-addunyaa fi dhaabbileen siivilii marii marsaa sadaffaa akka jalqabuuf gaafachuu irratti argamu. Qondaalli ministeera nagaa fi ministeera caffee Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gidiraa uummanni Oromoo waggoota 5 darban keessa jiru xumuratti gochuuf harki TPLF fi diriira waraana bilisummaa Oromoottis diriiruun araarri akka bu'u qabu dhaaman. Akkuma haadholii fi daa'imman Tigraayiif jedhamee waliigalteen nagaa mallatteeffame haadholii fi daa'imman Oromiyaatiifis nageenyi bu'ee waliigalteen mallatteeffamuu qaba jedhan. Torbaan lama dura walgahii kan taa'e Koongireesiin Ameerikaa koree dhimma alaa rakkoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin akka xumuramuuf jechuun gaafatee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar qaamoleen lachuu gidira uummataa hir'isuuf gara mariitti deebi'uu qaban jechuun ibsa walgahii Koongireesii Ameerikaa irratti kenneen gaafatee jira. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Erviin Maasingaan sarbamni mirga namoomaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuun gaafatanii jiru. Dhaabbileen siivilii Oromoo Ameerikaa rakkoo namoomaa waraana beela dhukkubaa fi buqqaatii Oromiyaa keessatti uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru xumurachi gochuuf qaamoleen lachuu gara marii araaraatti deebi'uu qaban jechuun gaafatanii jiru. Uummanni Oromoo kutaa waraanaa keessa jiru qaamolee mootummaa isaan mari'achiisanitti rakkoo lolli kun isaan irraan gahaa jiru himachuun mariin qaamota lamaan gidduutti akka itti fufuuf gaafachuudha. Godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa magaalaa Incinnii keessatti lola mootummaa fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifameen hidhattoonni waajjira poolisii magaalaa Incinnii keessaa gadhiifamuu maddeen himan. Tibbana wal waraansa qaamota lamaan gidduutti Aanaa Adaa Bargaa magaalaa Incinnii keessatti adeemsifameen waraana bilisummaa Oromoo mana hidhaa magaalaa Incinnii cabsuun hidhamtoota yaasuu maddeen naannichaa himan. Erga hidhamtoonni hidhaa bahanii fi waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa keessaa bahee booda raayyaan ittisa biyyaa hawaasa magaalichaa da'oo waraana bilisummaa Oromoo taatanii nutti bobbaaftan jechuun dararaa jiraachuu dubbatu. Sababa kanaanis bulchaa Aanaa Adaa Bargaa obbo Adimaasuu Xaasoo dabalatee kaabinoonni 5 aangoo irraa kaasuun hidhamuu maddeen himan. Qaamoleen Suudaan keessaa wal waraanaa jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessuuf waliigalan. Dura taa'aan mana maree abbaa biyyummaa Suudaan Abdul Fattah Al-Buraanii fi hoogganaa humnoota deeggarsa saffisaa RSF Muhammad Hamdan Daggaloo waliigaltee dhukaasa dhaabuu mallatteessuuf waliigalan. Tarkaanfiin kun kan mul'ate qopheessummaa pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Galataatiin yaa'ii addaa 41ffaa Igaad Jibuutiitti gaggeessa irrattidha. Barreessaan olaanaan Igaad Warqinee Gabayyoo gamoonni lamaan waraanni Suudaan hatattamaan dhaabuu fi diinummaan akka dhaabbatu irratti waliigaluuf waadaa galuu isaaniitti gammaduu ibsuun hawwii uummata Suudaan dhugoomsuuf tarkaanfii murteessaa ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis hooggantoonni Igaad muudama ergaa addaa garee marii Suudaan keessatti adeemsifamaa jiru kana gidduu seenuun haala mijeessanii raggaasisaniiru.